Hayyee daawwattoota keenya viidiyoo darbe irratti seenaa milkaa'inaa Mulaatuu Astaxiqeesni dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Amma immoo hundeessaa fi qindeessaa mana muuziqaa Baalii kan ta'e Galataa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Turtii gaariin wajjin qabaadha. Hayyee baga nagaan dhuftee Galataa. Baga nagaan nu eddee. Daawwattoota koo hedduun isaanii si beekuu dhiisuus gatii danda'aniif mee of beeksisuutiin tu jalqabne. Maqaan koo Galata Oliqaan jedhama. Bakki inni dhaladhee magaalaa Naqamteettidha. Achumatti baradhee amma inni qalama fixate achumatti baradhee jechuudha. Hayyee Galataan amma qindeessaa muuziqaadha. Hundeessaa mana muuziqaa Baaliiti. As ga'uutiif jalqaba akkam ture? Wanta barbaaddu taatee moo akkuma tasaa wayii dhuftee qindeessaa muuziqaa taatee kanaan dura barbaaddee turtee yoo ta'e immoo haala kamiin argatte? Akkaataa isaan ta'a. Hoobii gosa guddaa ture. Gaafan elementarii baratanii muuziqaa jalqabe. Xannaachuu muuziqaa barachuu waan akkasiidhaan jalqabe. Xinnummaa koottidha. Baran kutaa 8ffaa baradhuudha kan almost baradhee fixee jiru barumsa. Mucaa Biqilaa jedhamutu nu barsiisee. Amma lubbuu isaa maal lubbuudhaan hin jiru. Isa kan nu barsiisee. Dasii booddee tireeningii nan godhaa sirsiittis muuziqaa iddoo argamutti na shaakala. Sana booddee hoobii gosa guddaa ture ammanii even gibbiidhaa booddee hoobii gosa guddaa ture. Kanuma kanaan inni dhufee as keessa. Akkam maatiin si deeggaru ture namni yaada kee kana? Eeyyee faamiliin koo baay'ee jaallatu. Abbaan koo si baay'ee muuziqaa baay'ee jaallata. Haadha kootu badaa obboloonni kun hundi isaanii baay'ee jaallatu. Na gaafanii tireeningii godhu ture faaziliin koo baay'ee deeggara ture. Amma sappoortii isaaniidhaan guyyaa irraa kan iyyuu waan akkasii jalqabuun koo Baalii Stuudiyoo hundeessuun koo Baalii Stuudiyoo jalqabee muuziqaa arreenjimentii akkasii hojjechuun koo milkaa'ina faamiliin koo naa godhannaa jechuudha. Kanaafuu qindeessaa muuziqaa ta'uu kee dura barumsa yuunivarsiitii barattee turte. Kanas barattee hojjeta hojjechaa jirtu duukaa wanta walitti dhufu moo kan biraa barattee turte? Anshaallee yaa biyya keenya keessa yeroo baay'ee waliin argu. Ani kan hin baradhee Haramaya yuunivarsiitiin jiran hin baradhee erga achi bahee booddeedha. Kan isa kan jalqabee garuu waliin ilaallatu. Inni kun muuziqaan inni waan biraadha. Akkam dhaaliin ulfaatu wanta ati barbaaddu kan biraa ture wanta ati barachaa turte kan biraa ture akkamitti haandil gootee isa barbaaddu fiixaan baasuutiif akkamitti si gargaara? Inni ulfaataa garuu hoobii gosa guddaa waan tureef achii bahee barachuu dirqama akka hin dhiisne beekan ture. Baradhee kan saksesii akka inni eebbifamu tokko beekan ture. Garuu muuziqaa kana giddiimaa baradhee biyyuu akka jalqabu beekan ture. Intumaa kaasee ijoollee baay'eenis akkasuma jedhu turan. Yoo gaafuma baradhu iyyuu ankii muuziqaa naan jedhu turan. Isaan jedhaniif otoo hin taane hoobii gosa guddaa sababii ta'eef garuu achumaa biyyuu jalqabeera. Kanaafuu adeemsa kana keessatti wanti si mudate mudannoodha. Baay'ee ulfaataa ture garuu wanta hin barbaadu gatii ta'eef gatii kana baaseen bira darbii wanta jettu. Baay'ee sacrifice goota. Almost ani galgan gibbiidhaa giraajuweetii godhe isa kana jalqabuu fi wanta baay'ee yaalaan ture. Garuu wanta akka salphaatti naaf milkaa'u hin jiru. Ergan wanta baay'ee yaalee booddee kan saksesii kanarra ga'e. Saksesii kana booddee wanti jirus wanti guddaan jira. Wanti namoonni garuu kun saksesii kun nageetu jechuuf otoo hin taane kana booddees wanti nu jedhu wanti baay'een jiraata. Garuu amman guyyaa kana ga'utti yookiin amman Baalii Stuudiyoo kana hundeessee arreenjimentii kana jalqabutti wantoonni baay'een na mudataniiru. Faayinaanshaali ta'uu danda'a. Aayidiyaa nama adda addaadhaan sappoortii namni godhu dhibuu danda'a. Jechuun biyya keenya keessatti muuziqiin baay'ee amma kanatti wanta jajjabeeffamu miti. Isuma beekamudha. Atuu biyya biraa ta'e, atuu biyya alaafaa ta'e akkamitti akka sappoortii nama godhan. Asti garuu gatii baay'ee kaffaltas hin jechuudha jedhanii nama si baasisa. Hayyee kanaafuu namoonni wanta barbaadan bira ga'uutii fi gatii hedduu baasuu jechuudha. Inni dirqama. Kanaafuu dargaggoota amma waa hojjechuu barbaadan garuu maybe barumsa isaanii duukaa kan waliin argine maybe immoo biyya keessatti wanta isaan gochuu hin dandeenye gadhanii wantoota yaadan yoo jiraate maal jettee gorsitaa wanta barbaadan bukkee akkamitti ga'ama? Sana keessaa immoo mudannoo irraa baratu jettee yaaddu yoo jiraate immoo specifically to biyya keenya keessa jalqabumaa kaasee waan ishee gochuu barbaadu dargaggoota amma jiranii fi baay'een isaanii taalantidha. Namaan baay'ee hojjechuu danda'u. Maybe karaa muuziqaas haa ta'u
karaa aartii isa ta'u aartii bifa baay'eedhaan wanta baay'ee hojjechuu danda'u dargaggoonni nama jiranii garuu osoo hojjechuu danda'anii warroonni ta'an jiru. Saakrifaayii kaffaluu dadhabanii yookaan immoo wanti kun natti cimaa gatii na baasisaa faayinaanshaaliin namni sappoortii na godhin jiru faamiliin sappoortii na godhanii jedhee namni sodaatee taa'u jira garuu wanti kun amma jalqabu mitidha kanneen gatii nama baasisu erga jalqabanii booddee inni yoo ofii isaatti wal qixxaata. Kanaaf iyyuu wanta inni dargaggootaaf dhaamsan qabu wanta yaadan tokko bukkee ga'uu akka danda'amudha. Eenyuyyuu numa ga'a namni lafaa kee akkasumatti gaafa dhalatu namni sooressi ta'e dhalate hin jiru yookaan immoo namni hiyyeessa ta'e dhalate hin jiru. Erga dhalatee booddeedha garaagarummaa uumamu. Kanaaf namni kamiyyuu iddoo yaada bukkee ga'uu hin danda'an jedha. Kanaaf dargaggoonni keenya wanta yaadan tokko karaa kamiyyuu haa ta'u akka isaan bira ga'uu danda'anii kanaaf cimanii jechuu akka isaan qaban naayidhaan koonni guddan. Baalaansii gochuuf Galataan cimina akkamii fayyadame? Jechuun namoota kan biraarraa adda kan ta'e amala akka kanaa gatiin qabaadheef maybe keessa darbuu danda'eera wanta jettu jira? Ciminni koo yaa'u namadha. Amma nama ta'etti immoo dadhabina mataakus qaba. Wanta xiqqoo ishee immoo jabina mataakuu kan hin jedhu qaba. Wanti kana bukkee na dabarsee wanta sana nan godha jedhee sababiin ka'ee fi utuu nun godhin bukkee darbe. Dirqama dha bakka wanta sana bukkee ga'uun koo dirqama waan ta'e turee fi yeroo hundumaa sana bukkee ga'uuf dhaabbiin koo. Namni barbaada jedhu faayinaanshaali sappoortii na gochuu adiisu aajii amma namni sheerinaaf gochuu adiisu garuu wanta sana bukkee ga'eera. Kanaaf iyyuu wanta tokko erga yaadanii booddee kaayyoo sana bukkee ga'uudhaaf yeroo hundumaa carraaquun dirqama nama sanaadha jedhee yaada. Galataan baalii istiidiyoo yeroo hundeessee namoota akka hojii hojjetaniif carraa hojii dargaggoota banteef qabda? Baalii istiidiyoo ani erga hundeessee riisantiliidha. Baay'ee dhiyoodha. Kana dura obboleessi koo natti aanu tokko jira. Isatu istiidiyoo kan biraa hojjete ture. Bukkee ani erganii dhufee booddee asitti wajjin hojjechuu jalqabne jechuudha. Kanaaf obboleessi makkoof carraa badeera. Manuma keessa jalqabe. Yaada gaarii manumaas jalqabde jechuudha. Manumaan jalqabe jechuudha. Gorsa yookiin dhaamsa namoota ofii isaaniitiif waan akkasii hojjechuu barbaadaniif gorsa laattu. Kanattaan immoo Galataarraa maal eegnu? Dhaamsa ni qabu. Wanta akkasii hojjechuu barbaadu taanaani namoonni keessumaa gara muuziqaa irra jiranii gatii nama baasisaa hojii muuziqaa. Akkuma kana immoo kamii normaali biizinasiidhas hojiidhas amma fakkeenyaaf hojii saba warra hojjetan biizinasii irratti hojjetu aartii Oromoo guddisuu irratti hojjetu faarfannaa warra hojjetan hojii waaqayyoo hojjetu aartii irratti sun hojjetu. Normaali lamaansa aartiidha garaagarummaas hojii waaqayyoo hojii biyya lafaati garaagarummaas akka kanaaf iyyuu wanti hojjetan tokko narraa baatu yookaan bakka haa ta'uu jedhan hojjechuu dhiisuudhaani wanti tokko cuuxuutti akka isaan hojjechuu danda'anii warra amma immoo gama muuziqaadhaan biyyi keenya baay'ee deemaa fi baay'ee guddachaa jira muuziqiin. Kanaaf iyyuu warra sanaa wajjin kompiitii gochuu danda'u qaba hojiin hojjetamu jedhee yaada. Kanaafuu hojiin irraa baatu duwwaatu hin taane hojii bareechan hojjechuu hojii gaarii godhanii gama aartiidhaanis yaadanii gama bareedina hojii sanaafis yaadanii hojjechuun gaariidhaan jira. Hayyee Galataa yeroo hojii kana hojjettu namasiif yeroo si ta'e jechuun ilaaltee kaka'umsa yookiin onneeffachuun si keessatti uumame. Kutaa 8tu jirudha jetteetta kanatti gara muuziqaa dhufte. Maaltu fedhii si keessa kaa'e? Eenyuun ilaalteetu? Sisteemeera akka fedhii gosa guddaa ta'e muuziqaaf baay'ee kilaasifaa dhiisedha kan inni deemaa ture. Baay'ee fedhii gosa guddaa ture. Hawwina kana akka kanaa kan keessa bulee duruma kaasee hawwii godha normaali. Garuu faarfannaa afaan Oromoo irratti baay'ee hojjechuu kan qabudha. Namni baay'ee ilaalaa ture hiiroo koodha namni jedhu Daawit Lammiidha. Daawit Lammiin baay'een jaalladhaani. Baay'een fooloo godhaani. Hojiin hojjetu baay'een jaalladha. Hojii isaa yeroo baay'een dhaggeeffadha. Innaa Daawit Lammiin anaaf Oromoo godha. Muuziqaanyoonni baay'een jiru jechuun kanan keessaa kan koo amma fakkeenyaaf akka filannoo kootti kan koo kan hin jedhu Daawit Lammiidha. Baay'ooliin jiraachuu danda'u. Garuu anaaf yeroo moodelii kanaati Daawit Lammiidha jechuudha. Hayyee baalii istiidiyoo yeroo hundeessitu gargaarsa akkamii siitee ture? Baalii istiidiyoo gaafa hundeessu jalqaba piroopoozaalii isaa qopheessuu irraa ka'ee obboleessa koo Barakat normaalii mucaa safaraadha mucaa wallaadha. Isadha kan na gargaare baay'ee piroopoozaalii qopheessuu irraa ka'ee aayidiyaa tokko tokko sappoortii naa gochaa ture. Isa malee immoo faayinaanshaali obboleessi koo jira. Obboleessuun daadhuu koo Galata Oliqaa jedhama.
inni financially support na godheera. Hojii kana kan hojjedhu fedha guddaa qabanis muuziqaaraa fi ofiisaafis muuziqaan hojjeta sababii ta'eef isaadha kan support na godhe. Kan biraa obboleessa koo san mana taanu kanadha. Obboleessi kun taanu baay'ee potentiaalii muuziqaa guddaa qaba. Baay'ee muuziqaa jaallata. Innis akkuma kana baay'ee support na godheera. Wajjiniidha hojii kanatti kan bobbaane jechuudha. Inni kan biraa maatii koodha. Abbaa koo fi haadha koo. Abbaa koo fi haadha koos yeroo hundumaa nuuf dhaabatu turanii. Yeroo hundumaa maalirra geessee maal gochaa jirta maal jedhanii financial support na gochaa turanii. Namoota kanadha kan support na gochaa ture jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya seenaa Galataa irratti waan hedduu akka barattan experience hedduu akka fudhattan abdii guddaan qaba. Yeroo ta'anitti nama kan biraa qabadhee hagan isiniif dhiyaatutti nagaan tura.